odeeffannoowwan maddeen Awurooppaa irraa qabadheettan darba kallattumaanii dhimmoota Premier League England wajjin wal qabataniin dursa Premier League England Manchester United injifannoo jalqaba argachuun ulfaateetiin jira torbee lammaffaa liigichaatiin kaleessa Craven Cottage The Red Devils Manchester United Fulham garee Marco Silva waliin kan isaanii morkatanii taphichaan garuu goolii tokko qixa xumuranii barichaan injifannoo jalqabaa qabxii sadii fudhachuun akka tabba dhiibuutti ta'eetiin jira Manchester United ittiin tapha kaleessaatiin deeqawwan jalqabaat irratti Manchester United dhiibbaa uumaniiti kan isaan taphachaatiin turanii gara fuulduraatti deemaniitillee Fulham dhiphisuuf kan isaan yaalaatiin turanii Marco Silvan garuu tooftaa taphaa qabatanii gara dirree seenan tooftaa taphaa Ruben Amorim kan harkaa fashaleessedha jechuun ni danda'ama taphichaan deeqaa 38 irratti baaseen balleessaa hojjate jechuun rukuttaa penalty argataniiti kan turan Manchester United deeqa 38 irratti vaariin ilaalame rukuttaa penalty kennamte kana Bruno Fernandes gara samiitti ol kubbaa kana haala hin eeggamneen yookaan immoo taphattoota rukuttaa penalty dandeettii qaban keessaa tokko jedhameetillee yeroo garagaraatti ni ka'a Bruno Fernandes haalli kaleessa garuu kubbaa kanattiin gara goolittiin yaalee baay'ee gaabbisiisidha kan ture deeggartoota Manchester United kan mataa gadi qabachiisedha rukuttaa penalty Bruno Fernandes fashaleesse kuni kanaanis carraa United taphichattiin dursu argataniiti kan turan rukuttaa penalty Bruno Fernandes argate kanaani haa ta'uutii Bruno Fernandes deeqa 38 irratti rukuttaa penalty kana fashaleesseetiin jira Bruno Fernandes ega Premier League England ittiin dhufe rukuttaawwan penalty 5 Premier Leagueedhaan argate fashaleesseetiin jira kun ammoo Riikoordii ta'uudhaan taphataa rukuttaa penalty danuu fashaleesse ta'uudhaan illee kan qabameef Bruno Fernandes taphichaan boodallee yaada kenneetiin jira murtoon abbaa murtoo baay'ee nadallansiisaatiin ture rukuttaa penalty fashaleessuu kiyya kana jala dhokachuu hin barbaadu garuu abbaa murteessaatiin turetti aareetiin jira yaada jedhu kenneetiin jira boodarra garuu Fulham United haalatti morkachaatiin turaniin Emil Smith Rowe jijjiirame seenee deeqawwan muraasaan booda goolii galcheen Fulhamiin wal qixxeessee kubbaa kana haala ajaa'ibaatiin Alex Wobii ture sarara qarqara gara bitaatirraa mijeesseetii fi kan kenne of dagannaa taphattoota sararratti Manchester United kan hubate taphataan duraanii Arsenal Emil Smith Rowe goolii galcheen taphichi goolii tokko qixaan xumurameetiin jira Manchester United ni yaadanna tapha jalqaba Arsenal wajjin Old Trafford itti morkatee goolii tokkoof 0 dhaan mo'ame taphichaan United olaantummaa taphaa fudhatee dhiibbaa uume akkasuma immoo yaaliiwwan gooliitiin dabalameeti kan ture tapha kaleessaatiin garuu sochii taphaa sana irra deebi'uuf rakkateetiin jira Benjamin Sheshkoon tapha boqonnaa deebitiin jijjiiramee gara dirreettiin seenee sochii inni taasisaatiin ture garuu milkaa'in ture kan Benjamin Sheshko jechuudha kanas ta'ee san garuu Manchester United bara dorgommii kan haalli isaan liigicha ittiin eegalan mo'amuudhaan Fulham wajjin tapha torbee lammaffaatiin kaleessa qixa bahaniitiin jiru Craven Cottage torbee sadaffaa liigichaatiin Burnley wajjin morkachuun gara injifannootti dhufuuf kan eeggamaatiin jiru Ruben Amorim jalatti garuu Manchester United Premier League Englandin qabxiin isaan galmeessaatiin jiran baay'ee gadi aanadha jenneetiin kaasuu dandeenya Ruben Amorim taphoota 29 Manchester United dursan Premier League Englandin qabxii 28 qofa kan isaan argatanii taphoonni isaan dursan caala qabxii isaan argatan caala jechuudha silaa tapha tokkorraa qabxii sadii kan isaan argachuu qabanii taphoota 28 kanneen keessaa Premier Leagueedhaan Ruben Amorim Unitedin dursanii taphoota 7 qofa kan injifachuu danda'an taphoota 15 mo'amanii taphoota 7 qixa bahaniitiin jiru yeroo itti aanan keessatti qormaanni jabaan akka isaan eeggachuu danda'u ni eeggamaa kanaan ala akka waliigalaatti taphoota 44 Manchester United durseetiin jira Ruben Amorim taphoota 44 kana keessaa 16 qofa kan injifachuu danda'e taphoota 17 mo'amee taphoota 11 qixa baheetiin jira leenjisaa dargaggeessi lammii Portugal kuni hojii addaa Sporting Lisbon keessatti hojjetee gara leenjisummaa Manchester United ittiin dhufe Unitedin keessatti garuu hangas mara deemee milkaa'uun itti ulfaateetiin jira bara dorgommii darbe Riikoordiiwwan fokkisaa turan hunda kan isaan hojjechaatiin turan yookaan immoo galmeessaatiin turanii bara dorgommii kanallee liigichaan taphoota lama Manchester United walitti aansee taphoota jalqabbii liigichaa osoo hin injifatiin yoo deemu waggoota dheeraadhaan booda ta'eetiin jira kanas ta'e san garuu Ruben Amorim tapha fooyyee taphanneetiin jirra yeroo itti aannu keessatti of fooyyessinee gara dirreetti akka seennu nan abdadha jedhaniitiin jiru kanas ta'e san garuu qabxiin kaleessa liigichaan galmeessan kan deeggartoota The Red Devils gammachiisuu miti kana wajji wal qabatee dhaggeeffattoonni keenya 83 irratti gahumsa Unitedin kan akkamittiin ilaaltan kan jedhu deeggartoota United yaada keessan nu biraan gahuudha kan dandeessanii taphoota torbee 22ffaa Premier League England biroo kaleessa taphatamaniin Everton Stadiumii isaa haaratti Hill Dixonittiin kaleessa
kaleessa morkataniitiin jiru Brighton fi Hove Albion waliin taphicha galuu Everton goolii 2-0 injifachuun dirree isaanii kana milkiin jalqabaniitiin jiru taphichaan Nadia akkasuma immoo Garner gooliiwwan injifannoo Zatoofis kan galchanii kubbaawwan galan kanneen lachuuyyuu garuu Jack Grealish Manchester City keessa dhiibbameetiin bahee haala mijeessee kenneetiin jira guyyaa milkii dabarsa jechuun ni danda'ama Jack Grealish tapha kaleessaatiin staadeemii haaratti Everton taphicha goolii 2-0 dhaan mo'atee tapha jalqabaa ni yaadanna Leeds United wajjin morkataniitiin Elland Road ittiin goolii 1-0 dhaan mo'amuun isaanii ni yaadatama kaleessa garuu Brighton fi Hove Albion irraa qabxii 3 fi goolii 2 qabatanii ba'aniitiin jiru kaleessuma morkiin Crystal Palace fi Nottingham Forest walitti fide Selhurst Parkitti goolii tokko qixaanii kan xumuramee tapha kanaan Ismail Sarr deeqa 37 irratti goolii galcheen Crystal Palace dursaatiin turanii boodara Nottingham Forest fi Callum Hudson-Odoi tapha boqonnaa deebitiin deeqa 57 irratti galchee wal qixxeessee taphoota sanbata turaniin Tottenham Hotspur goolii 2-0 dhaan Manchester City injifachuun isaa ni yaadatama gooliiwwan Joe Palina fi akkasuma Bernard Johnson galchaniin Arsenalis akkasuma Emiratettiin Leeds United simatee goolii 5-0 dhaan mo'ateetiin jira Victor Gyökeres akkaawuntii goolii isaa kan itti saaqateedha kan ture tapha kanaanii goolii taphaa fi peenaalitiidhaan galcheeni sanaan alaa Julian Timber gooliiwwan 2 galcheetiin jira tapha kanaanii Bukayo Saakaan goolii tokko Arsenalif dabalee tapha kana wajjin wal qabatee garuu taphattoota murteessoo Arsenal Bukayo Saakaa fi Martin Odegaard miidhamni mudateeti kan ture miidhama isaa mudate kana wajjin wal qabatee kaleessa qorannoo fayyaa taphattoota kanneeniif taasifameetiin jira qorannichi akka agarsiisutti yoo ta'e miidhamni taphattoota kanneen mudate kuni akka sodaatamee motii yeroo dheeraa fi dirreeraa akka isaan fageessin himameetiin jira kanas ta'e san garuu taphatti aanu Liverpool wajjin qabanii fi ni ga'umoo hin ga'an kan jedhu hanga ammaattiin addan baanee Premier League England torbee lammaffaadhaan har'a halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun St James Parkittiin morkii Newcastle United fi Liverpool walitti fiduun ni eegama Zirers Liverpool tapha jalqabaatiin Anfield Road ittiin Bournemouth keessummeessanii goolii 4-2 mo'atuun ni yaadatama Newcastle United Aston Villa wajjin morkatee tapha jalqabaa goolii maleedha 0-0 dhaan kan xumure gahumsa garagaraa tira ta'anii kilaboonni kunneen lamaan kan waliin taphatanii taphoota 165 dorgommiilee hundaan Newcastle United fi Liverpool waliin taphatanii Liverpool taphoota 81 injifachuun olaantummaa qabaa Newcastle taphoota 43 Liverpooliin kan mo'ate taphoota 41 qixaan xumuraniitiin jiru yaa ta'utii garuu Newcastle United taphoota Premier League 17 darban Liverpool wajjin taphate mo'achuu hin dandeenye rikaardiin isaan qaban baay'ee laafadha jenneetiin kan kaasuu dandeenyu Liverpool taphoota 17 darban Newcastle United wajjin taphateen Premier League'dhaan hin mo'amne Liverpool taphoota 12 yoo mo'atu taphoota 5 qixa kan isaan baanii waancaa Carabao Englandin garuu Newcastle United Liverpool mo'ataniitiin Wembley'tiin bara dorgommiin kun darbe kun yoo xumuramu champion ta'uun isaanii ni yaadatama kanas ta'e san garuu Arne Slot leensaan Liverpool taphoota Premier League 39 Liverpool dursaniin Liverpool morkatoo isaatirratti gooliiwwan 90 galcheetiin jira kana jechuun tapha tokkoon goolii 2.3 akka galchuuti Mo Salahnis rikaardii gaarii qaba faalla Newcastle United ta'uudhaan morkatee taphoota 14 jechuudha gooliiwwan 10 galchee kubbaawwan goolii ta'an 8 hiriyoota isaaf mijeesseetiin jira maqaansa Liverpool wajjin ka'aatiin kan jiru taphatan sira fuulduraa Newcastle United Alexander Isak injifannoo kan immoo milkii Newcastle keessatti gumaachisaa olaanaa akka ta'e ragaaleen lakkoofsa agarsiisanii jiru Newcastle United taphoota arfan darban Alexander Isak in malee taphate dorgommiilee hundaan goolii galchuu hin dandeenye goolii galchuu qofaa moti injifachuullee rakkateetiin jira taphoota lamaan mo'ame lamaan qixa baheetiin jira taphaarraatiin illee taphataan kun kilabicha akka hin tajaajilleedha kan eegamu Liverpool garuu taphicha injifatee qixa Tottenham fi akkasuma Arsenal taphoota liigicha lamaan darban walitti aansee morkii dursummaa keessa turuudhaaf imalli isaan taasisan kan eegamudha taphni kun halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun kan taphatamu